الرحيم abdii oroo beektuu leenca fakkii lamaa har'a gadi buuse quraanjuu soddomaa maasha allaa jedhe hunduurraa gammadee abdiyyee koo qaalii baganaaf gammaddee firii dadhabbii kees baga jaan argite haga yoomin taa'ee tiktok irraa iyyaa dhaqeetiin baradha osoon qabuu fayyaa jettee lafaa kaatee tiktokii lagattee markazatti galtee ciccituu shabakaa rakkoo teknikaadhaa hundasaa dandeessee gareef abbaa taatee obsaan gadi teessee aliif baataa jettee alif laamiin geesse soddomman gabbuufte saahiba koo qaalii baganaaf gammaddeesiif gammadeen jira ani saahibni kee dhufeetiin argama sirraa qooddachuudhaaf kinoo gammachuu kee dhufeetiin argama sirraa qooddachuudhaaf kinoo gammachuu kee saahiba koo qaalii keessaan nadhi haatu ammas gammachuun kee dachaan ol haa taatu kan gaafii nattee yoom markaza galte tiktookii lagattee kalee sirbuun turre muuziqaa naqatte kan kalee darbeera lammatan deebi'u guyyaanis wal dhabaa harri kaleen ta'u wanni nasiif dhaamu ammallee jabeessee daandii sirrii jirtaa hin boqatin teessee daandii sirrii jirtaa hin boqatin teessee shabaaba onnataa mucaa dargaggeessa si'achuu jabaattee bakka guddaa geessa barreessii dubbisi hin gogin qalamni ammayyaas baradhu guutami ilmiinni qooda kee bahadhu meekaddamii diinii jabaadhuu baradhuu bakka guddaa ga'i dhaloota boruutiif darbii fakkii ta'i kanumatti aansee dhaamsa siniif qaba barsiisaaf barataa qalbii na caqasaa wahin siniif dhaamaa kanumatti aansee dhaamsa siniif qaba qalbii na caqasaa barsiisaaf barataa wahin siniif dhaamaa martinuu jabaadhaa akka keessaa baanu deega wallaalummaa islaamummaa jechuun hiikaa qaba keessaa wallaalaan hillaaqu beekaatu gaggeessa nama baratettu biyyaaf bu'aa buusa nama baratettu biyyaaf bu'aa buusa jabaadhaa baradhaa nama baratettu biyyaaf bu'aa buusa diiniifis hojjetee dhalootaaf waa kaa'a kan barnoota hin qabne humaan qabu bu'aa amantiin islaamaa daandii rasuulamiin hundinuu qajeelaa afaan barbaaddaniin baradhaan hun jedhe ikraatu daliila kanaaf haa barannu qophoofnee hundaanii gaafas ni guddanna diiniif diinagdeeni gaafas ni guddanna diiniif diinagdeeni miidiyaa irra yaanee nama akka keenyaatiif laayikii fi sheerii osoo fooloo taanuu duniyaa dalagannee meerra kiisaan qabnu imaana barbaannee gaafa qomaadhamnu beekumsas barannee sammuu keessaan qabnu namuu itti yaadaa kaayyoo fuulduraatiif mee akkam haa taanu bar beekumsa malee beekamtii argannee miidiyaa kanarra dhaloota bubbeedhaa akka malle taane beekamoon duratti beekumsaaf jarjaraa nama baratettu mana kaayyoo jaara ba'aa kalees fuudhee gamtaan wal gargaara xiqqaaf guddaan keessan barnootaaf hiriira haqiiqaasiif immoo dhugaa rabbi beeku hedduu takkan gaabbe wallaalummaa kiyyaan guyyaa yoonaa eeguu quba of nyaannu kan darbeef gaabbinee har'as yeroo qabna kinoo yoo baranne rizqee barbaaddachuuf dhugaa biyyaa yaane duniyaa dalagachaa maatii gargaarrachaa alif jechuun kun kalaama rabbiiti kotaati baradhaa rabbiinuuf mijeesse galanni isaa dacha sinis galatooma ustaazonni keenya kan rabbiif barsiiftan osoo hin fudhanne beenyaa osoo hin dharra'in konkolaataaf gamoo ustaazonni keenya isin warri immoo isin yoomuu goota isin bardhiirri addaan nu baaftanii karaa khayriif sharrii irra nu buuftanii turree jaalalaaf tokkummaa ifaa nu qabsiiftan daandii islaamummaa madarasaa khayriidhaa ollaayin gubbaatii imoodhaan jaartanii wallaalaa hundaafuu waamicha gootanii dhufuuf gammaddanii hafuuf gadditanii yeroo keessan qaalii asirra gubdanii jaamaa humaan beekne meeqa barsiiftani kanaliif hin beekne gaafa biyyaa bahu meeqa gadi buuse quraanjus soddomaa ammallee jabaadhaa kan rabbiif hojjetu jazaan jannatuma odisinaaf يتامى جميلة لكن الميم من الحروف المرققة فالألف بعدها ترقق يعني تقولين يتامى ما تقول يتامى عرفتي؟ تفضلي. ايوه اوكي. ويسألونك عن اليتامى ممتاز. قل إسلال هاي باي باي نجاتي درسا غير يقولون كلام مركز قالوا أنا قرآن ربي برشوا أنا ده أقوله غنا خنا بوده تيجي نجرون جيبه إذا وري تيك تاكي تيجي وري فيسبوك عادي نجات ربي سنادل ده كأما سرقي تطناتي نجات أدرسين كباو ددمنه خنا من ربي سنجيانا ما أقوله سويانه آخرات لكنا قرآن ربي برا أفان ربا سنو يرمني نبريسم بينو آرمني نبريسم ومسلا قال برناتي نجاتي أدرسين كباو ددمنه نتي خير إن شاء الله جو جبو وري صاحب بوتن جا خوتا نجلا بليوانكو مي هدا ويسين غافت دسي ويسين غرفت دسي أدرانا أكهامي رياتي يتوكتو أنا من برنو تاجرو برنو تبرتارو يرود إيراد الديبستين تبلبلت هنغني من برم ساسن الراجع دي بحه هنغت نفي من سينوتي اتناس عادي بسيف اتناس عاد نفي يا يروسينا بلبلتو راهو قايلك يتوحدا كنتون هنجت شوفنا بلبلت نرفت يروسينا كسنا نجت ما فرفتين هنجت شون كسنين أول رياض يا كنا waggaa kanasii gaa'ela sirratti hirmaadheen ture kana jechuun maal jechuudha jechuun keessan hin oolu
Isaamiti yan kan na ajaa'ibi. Adraa wayii isin gorfadha. Na dhaggeeffadhaame obboleewwan koo. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa halaala nuuf uumu xalaaqa suumee jira. Inni normaaliidha. Mee yeroo tokko adraa miidiyaa kanarratti yogguu wal fuutanuu darasaas ta'a barnoota namoota sichi barataattan akka kiyyaa kana darasaas ta'a beektos ta'a wallaalaas ta'a. Adraa viidiyoon koo kun hadha yoo isin fudhachuu diddan illee sheer godhaa namoota dhaloota sichi dhufaaruuf obboleettiiwwan keessaniif fayyaduu mala. Gaafa isin miidiyaa kanarratti fuutanii adraa fuudha keessan sana mee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dadaa kana yookiin girgiddaa kana arfan kifilii kana keessa taa'anuun jedhee fi yookiin immoo manni kun kan ijaaramee fi ittiin sataramaanuun jechuudhaaf mana ijaaree ka'e immoo balbala kan nuuf uumee fi ittiin cufadhaa of sataraanuun jedheef. Gaafa miidiyaa irratti asitti fiddanii wal fuutanii maal jettanii yoo jettanii adda bahuu caalaa duutiyyuu adda nama baasuun ni jira. Gaafa duutii adda sin baaseyyuu intalli sichi fuutu du'a kee isa kaleessaa jaartii keessi duutee kaleessaa qabrii seente jirtu sanirratti ati gaddaa taatusi wallaahi isin hinaafti. Dubartiin du'aattuun hinaafti isa jiruutti dhiisiti. Waan ajaa'ibu keessaa namoota hedduutu gaafa wal fuutan asirra fiddanii gaa'ela akka jubbinu nu gootanii akka fakkeenya isinirraa barannee isinirraa gammannoo ta'uu hin taane asumatti wal sukkuumtanii isa mana keessatti kifilii keessatti waan godhamu asumatti wal sukkuumtanii aluma asumatti wal dhungattanii asumatti maal gootan darasaa maama uffattee waan hunda ilmi rabbii qomaatoo qabdu jaartii kenni qaba uffistee kaatee asirratti fiddee kaatee sukkuumtaa asirratti maal goota hammattee akka hin taane barnoota maaliin siirraa baradhamee akka kanatti. Inni ani isinirraa ilaalee yeroo isin akkana of sukkuumtanii akka isin wal dhunguuttanii yennaanii asirratti ilaalee gaa'ela keessan jibbu kana ijoolleen isin sichi dhaluu deemtan yookiin ijoolleen isin dhaltanii lafaa qabdan suni viidiyoo keessan kanarraa maal barattime? Isa isin viidiyoo raabdanii wal dhungattanu kana isa isin miidiyaa irratti sargii godhattan kan ilmoon keessan boriis asirumatti gaa'ela haa godhattuudhaaf hawwii qabdanii maalirraa barattime adraa? Ani yeroo hedduu nama obboleessaa wajjin jiraatudha. Obboleewwan kiyyaa wajjin gaafa jiraadhu wallaahi jaartii isaatiin yoo na biratti kolfa addaa wayii kolfa jaalalaa wayii yoo na biratti kolfanii walii wajjin taphatan niin qaanfadha yookiin ofii baqadhaa alhamdulillah jarris immoo na kabajanii narraa deemanii bakka isaaniif malutti walii wajjin taphatu ana obboleettii jechuudha. Garuu na ajaa'iba ilmoo isaanii dhiisaatii. Isin asirratti miidiyaa irratti fiddanii ala akkana taphattanu obboleettiin keessan isinirraa argitu kuni isinii wal dhungataaruu argitee hin gammaddeettanii yaaltu. Yaani isinirraa akka isin wal sukkuumtan kana obboleettiin keessanis akkamiin fiddee miidiyaa irratti jaarsa isii yoo sukkuumtanii arguu jaallattu. Yoo immoo akkasitti immoo obboleettiin kan kee intallis akka ati jaarsa kee wajjin akkanatti godhattu isinis akkuma kana godhachuu feetaa. Yaa jamaa adraa duutis addam nama baasuu jira. Gaafa ati duutee jennaan jaarsi kee bor fuudhuudhaaf deemu sii hadha du'ee qabrii jiru keessa jiru footoo kee baasanii ol laxxafanii isii kana kaleessa fuudhee ture hadha isii kana fuudhaaraa jedhanii isii duute sanaa fi isii jirtu kana walitti laxxafanii namni hin beeku ka isii sun du'uu isii namni quba qabu hin jiru. Maaliif namni jiraa isaatu asirratti postatamu malee gaafa inni du'u hin dagatamanniyyuu. Jaarsi kee immoo hadha heerumtee naanii miidiyaa irratti afarsitee kaatee gaafa inni si biraa du'e ati kan biraatti heerumuun kee hin oolu. Gaafa ati immoo kan biraatti inni sun du'e naanii kan biraatti gaafa heerumtu jaarsa keessa kaleessa du'e sana fidanii asirratti laxxafanii afarsanii du'aa lafaa kaasanii footoo isaatiin laxxafanii asirratti ittiin taphatamu. Abbaa manaan keessuni yookiin immoo jaartiin keessuni jaarsa siisii duraatii sana sammuu siin ilaaltee dhukkubsachuun siin oolu. Maaliif isiin dagattee si jaallatte garuu jaarsa siisii miidiyaa irra deemaaru kana argitee mataan si dhiphachuun oolu. Hayaata siiduu kaleessaa yaadachuun siin oolu. Innis jaartii isaa kaleessaa sana yaadatee ka'ee cinqamuun isaa hin oolu. Kanaafuu adraa gaa'ela keessa mana keessa godhadhaame. Dhugaadha viidiyoon koo hin baay'ate garuu wanti isin keessaa barattanuu jiraachuu mala. Gaa'ela keessanii yoo guyyaa tokko
wajjiniin postottanii hoo maal jettanii isinis akka namni yoo nama miidiyaa taate feemisii taate yookiin immoo inni feemisii ta'e akka inni fuudhee yoo guyyaa tokko postottanii namni isinirraa hadeebuudhaaf yoo gootan kanaan booda kalaas manatti deebi'a. Jaarsa keerra waan inni barbaadu fi waan inni jibbu irraa ol deebii baradhu. Atis immoo jaartiin kee maal akka jaallattuu fi maal akka sii barbaachisu gahee jaarsummaa yookiin gahee abbaa manummaa bahadhu mana deebi'i. Asirratti deebistee afarsaa jaartiin kee nama biraa wajjiniin bor immoo isiidhaa afarsamuu argita. Maaliif namni tokko jaartii isaa nama biraa wajjiniin asirratti afarsamtu argee hin hinaafne wallahi dayyusne akka isaan jiru. Hin beeku ani isin akkasirratti akkan isinirraa jibbu kana ilmoon keessan akkam isinirraa jibbite jechuun na yaachisa. Dubartiin Arabaa mee ijoolleen Arabaa mana Arabaa keessa jirtan gaafa dubartiin tokko gaafa heerumtu ji'a dammaa yookiin shaaraa salii jennaan ji'a tokko fayyaa yookiin ji'a lama fayyaa maatiirraa iyyuu baqatu. Maatumarraa maatii isheerraa maatii isaarraa baqattee deemte kaate gaa'elasi yookiin ji'a dammaa sana ji'oota sana jaarsisii maal akka barbaaduu fi ofiisiitii of qopheessuu of bareechuudhaaf bakka jireenya jiraa ji'a dammaa sana keessa walii hojii dabarsu. Keenya hadha heerumte kaatee dhufte miidiyaa irratti wal dhungachuu wal susukkuumu akka isinirraa jibbisiisoo ta'u argitanii. Wallaahi ana hangafee kee rabbiin isin haa qajeelchu rabbiin na haa qajeelchu. Gaa'ela keenya nama madiinaa qabee baytii rabbi irra nuu naanna'u malee rabbiin gaa'ela miidiyaa irratti qabee